Bahattummaa teessan suuraan isin gabbaate dafaa maallaqa san fida. Dafaa maallaqa san fida. Hamza Mubaarak hanga nama meeq dafaa fida yalla. Fida maallaqa bakka keessanii eenyuun maallaqa maqaa artistii kabajamaa kanaan guuraa isin hin jee. Maqaa artistii kabajamaa kanaan eenyu guuraa isin hin jee. Himaana. Eenyuutu maqaa artistii kabajamaa kanaan maallaqa guuraa isin hin jee. Eessa keessan maallaqa guurtanoo? Eessa keessatti maallaqa guurtan as kanna? Fidaa maallaqa guurtan. Fidaa maallaqa fuutan funyaan ureer isinirraa fuudha. Warra dubbisan beekne kunoo Khadiir ta'uu gartaa alaa raayitii qabaami Feesbuukni. Khadiir ta'uu raayitii qabaami. As laali. Gartaa. Agartanii amma? Argiteemi? Qaban. Gamaan nana jechuudha. Yoo namni isin kabaje keessanii yoo namni isin kabaje kabaja beekadha. Dhageesse guyyaa xumuraati mana kana dhuguun koo. Dhageesse tokkoffaa haajaa waa'ee kootii dhimma Kadir Martuu diinatu jabbii jechuudha. Dhageesse ati jabbiidha siin jedhi. Ati jabbiidha. Kadir Martuu diinatu nufin. Kadir Martuu diinatu nufin. Dhageesse ajandaa yoo ajandaa waan feeta ajandaa godhachuu dandeessa. Sabboona ijoollee mucaa kana beektan narraa hidhadha ijoollee kana argechuudha. Narraa hidhadha narraa. Dhimma kootiif Kadir Martuu keessa wanti gachee jiru. Dhageesse. Dhageesse. Dhagee Mubaarak. Ana akkana maqaa kee kaasaan jiru. Sobaan maqaa kee kaasaan jiru. Kijibaan maqaa kee kaasaan jiru. Jawwaala ni qabdaami. Jawwaala Feesbuuka ni qabdaami. Dubbisanii beeytaami. Deemii dubbisi barreeffama laali dhaqii. Barreeffama laali dhaqii. Obboleessu waamii ka tattanii anaaf Kadir Martuu walitti buusuudha wanti si tattanii dhageesse. Anaaf Kadir Martuu ila wallaahi Kadir Martuu weellistoota hedduu jechuudha. Warra ana keetii cal jedhee Kadir Martuu fidee asirra kaa'ee dhageesse. Laala sabboona suutiin jiru kana booddee yeroo lama sadii mucaa kanarraa kan dhufin jira sabboona dhageesse. Waa'ee Kadir Martuu hin beenne yoo quba hin qabne quba qabaadhu. Kadir Martuu ganamaaf galgalaa waliin haasofna tokko jedhe. Kadir Martuutiin namni dhufe. Waan barbaade ganamaaf galgalaa waliin haasofitaniimi maallaqa maqaa isaatiin guurtan eessa keessan. Fidi maallaqa maqaa isaatiin guurtan fidi. Eessa keessi maallaqa maqaa isaatiin guurtan eessa keessan. Siif Hamza Haajii eessa jira maqaaleen san fidi. Dhageessa waa tokko sitti tokkoffaa. Tokkoffaa Kadir Martuu dhaggeeffadhu. Kadir Martuu tokkoffaa maallaqa maqaa Kadir Martuutiin duriyyuu hin buune. Ammas hin bu'u. Dhageesse ammas maallaqa naa buusinaan hin jenne maallaqa nan buusis hin jiru. Guruppii isin jettan sana keessas hin jiru. Dhugaa isa kan rabbee jechuudha. Wanta keessa jiru tokkittiin hin jiru. Yoo isa dhugumaa walitti hinenne. Achumatti dhaqaatii waliin fixadhaa. Ana yoo keessa fixan malee. Dhagee waan hin siimu. Wanni si gaafadhu bakka dhufte garuu waamicha kiyya kabajjee dhufuun kee na boonsa wallahi billahi. Ati yeroo hunda giseen si arrabsee waamicha kiyya hin dhageessaa feetu hatuu baattus ani si qabee si arrabse taanaan hin dhalooytati. Wannummaan si arrabsee gisee hunda waasirraa asaruu dhageesseef kanaaf. Nama hunda arrabsee warraa sana nama hunda Kadir Martuu jala galii ilaali yoo xiqqaate suuraa koo dhibba tokkotu Kadir Martuu jala jira dhaqii jala galii ilaali. Gaafa inni suuraa kiyya maxxansee gaafa jalqabatti Feesbuukii keessa duraaniitiin suuraa kiyya maxxansu riippoorti irratti godhanii jalaa cufani tokko jedhe. Kadir Martuu ilmaa kaatii dhugumatti dhiiraa ana biratti jechuudha. Dhageesse dhugumatti dhiiraa tuttuqaa waa'ee Kadir Martuutiif waa'ee kootii keessa hin galina. Kadir Martuu jechuun anaaf Kadir abbaaf ilmaa obboleessaa nama lubbuu walii kennu yeroo hedduu irra deddeebi'ee suuraa kiyya maxxansee Kadir Martuu eenyuun akka ta'e isinii ibsee jira. Dhageessanii wallaahi. Inuma yuma kako kaasti jechuudha keenyan Kadir Martuu na amani si isa ijoollee naannoo isaa sitti mufata dhaabbadhu. Dhageesse achumatti dhaqaadhi ajandaa keessan fixadhaa. Kadir Martuu anaaf obboleessa kooti. Anaaf Kadir Martuu maal walii kabajaa jedhu dhaqiifi boossee deebita Kadir Martuu dhaggeeffadhu. Kadir Martuuti mesenjeraan dawwalii Mubaarak maalii jedhi maqaa kootti kaasime. Boossee deebita imimmaa wallaahi billaahi jechuudha. Imimmaan si fixachiisee deebisa jechuudha. Kadir Martuu nama garaagaraa anaaf obboleessa kooti. Anaaf isatti wal beekaa kanan ta'eef san ta'eef jedhu. Gaafati Feesbuukii barachuu hin beekne gaafati tiktookii barachuu hin beekne gaafa jaalibsaa namni jedhamu duniyaa kanarra jedhamu hin jiru jechuu hin beekne uummanni anaaf Kadir Martuu warra waliin Suudaanii keessatti dararamaa ture sababii isaa gurri koo mirkaan dhaga'u. Dhageessa kana beektaa qabu
sababii kadir martuu gurri koo mirgaan naga'u. Kananiin beeka dhagaye. Kananiin beeka. Mubaarak. Dhugaateetis laal dhugaateetis hin dhoysinu. Kadir martuu du'a oolchite du'a oolchite. Keessattan maallaqni kan funaane akkamitti funaane eessatti funaane fiddaatam. Obsi gaa hin jarjarin laa obsi hin jarjarin tasgabbaay. Kana hoolaa eessumaa kan namatti fidanii namatti arganii. Waan ati uummata Harargeetiif goote uummanni Harargee guutuyyoo walii buqqeessii hafaluu hin danda'u. Du'a namni rabbiin irraa nama oolchu malee ilmi namaa irraa nama oolchine. Dhiisi waa'ee uummata Harargee waa'ee Kadir Martuutti dawwaliiti. Mubaarak maasii godhe jedhi utuu siiti dhageessa utuu sii ta'e waan Kadir Martuutiif ta'e utuun siif ta'e akka tadha gadi baatee na himatta malee dhageessa na himatta malee nan galateeffattu. Kadir immoo ilma galataati. Ilma nama guddaati dhageesse Suudaan yeroo inni jiru abbaa isaa beeka maatii isaa beeka hunda waan inni qabu beeka jechuudha. Yoo ilma nama guddaati nagalateeffatee jennaan sinii ta'uu ni beeka. Suuraa kiyya maxxansee nagalateeffatee jennaan sinii liqimfamuu ni beeka sinii ta'u. Egaa mucaan nama haqaati maal sinii ta'an fadadaa dhufee na haasofsuu naajjeesse jedhure obboleessuwaan nama ilma Oromoo dabarsee kennu kan hin taane Kadir Martuu yeroo dhibba irra deebi'ee suuraa yeroo tasii afaan bantee na arrabsuu eegalte Kadir Martuu Facebook irra Mubaarak nama kanaa diree sirratti bishaan naqaa ture Kadir Martuu. Na beekaadhaa jechuudha bara dukkanaa sana bara namni birriidhaan dhageessa bara namni birriidhaan kennamee dabarsamee kennamu dhageesse Kadir Martuu hin kennu jedheen gurri na duudhaadhaadha. Wallaahi billaahi gurri kiyya mirgaa amma wana bakka inni naqin jiru yaalan arganne. Dhagaye. Koshaasha dhaqee jettee hojiin Mubaarak teefitattee dhaggeeffadhu teefitattee na dhaggeeffadhu. Sabboonaa dhaggeeffadhu. Naani bagana dhaggeeffadhu. Maallaqa uummanni Harargee dhaggeeffadhu. Maallaqa Kadir Martuu jalaa nyaadhe. Maallaqa Kadir Martuu dhageessa. Bara dukkanaa sana iyyuu qabaadde hojiin nyaannaa bara dukkanaa sana iyyuu Kadir Martuu waan qabnu hojiin nyaanne malee dhageesse waan qabnu walii qoodannee nyaanne malee guyyaa tokko gadi ba'an mee Kadir Martuu lubbuudhaan jira. Kadir Martuu Suudaan keessatti rakkina eessa baagee fide teeroon Suudaan keessatti akka saree jechuudha. Dhiqqeeffamee mucaan kun akka saree miila isaa qabanii lafa rakkisanii qaata. Boy halas naman dhaggeeffattu nun dhaggeeffattu tee qofa haasofita tee nyanaa haasoftu nun dhaggeeffattu nu too nu dhaggeeffadhu yaada keenyaas fudhadhu yaada keetis nu baafadhu. Maallaqa maqaa ustaazaatiin guurame tokko as kannaadha takka lammaffaa maaliif garee hiitanidha. Ustaaza artistii keenya kabajamaa jaalatamaa akkamitti garee hiitan siifi Hamzaan Haajii dhaggeeffadhu Mubaarakala siifi Hamzaa Haajii waan akkanaa kan akkamitti dandeessanii gootan ati Harargeef taate Harargeef gaarii oolte Harargeef bareedduu oolte oolte Harargee meeqa du'a oolchite mucaa dheengadde Itoophiyaa irraa du'a oolchite Kadir Martuu du'a oolchite akka Oromootti kuni akka Oromoo seenaa qabda garuu immoo dhalaata Harargeeti. Galatoomi Mubaarak akka nama tokkotti galataa siin mala Harargeen irra yoo gabbaatee hundaan sii dhumte jazaa keessiin kafaltu. Ammoo maqaa halee Kadir Martuutiif gooteen har'a akkamitti deebitee maqaa Kadir Martuu kalee sanii waan akkanaa siif Hamzaa Haajii gootanidha. Wanni hin dubbachaa jiru akkamiin waan akkanaa daleeydanidha Mubaarak. Si galee galata kalee oolte wallaalleetii miti galata kalee daleeyde wallaalteetii miti. Waliin kalee daleeyde galatoomi ulfaat kalee qaba. Seenaa ta'e kalee sanillee balleessaa jirta. Yoo wanni kun dhugaa ta'e yoo wanni kun haqa ta'e yoo wanni kun ragaa qabaate dhaggeeffadhu. Maal jecha bona? Dekko narraa achiti qimanii naata achiti xiqqoo mataan dhukkubsite. Yaa himaan immoo mataan naata dhaggeeffadhu. Miira keessaa baay'ee obboleessa gurri nu tuute dhagaye waan sitti hima amma bakka mubee taratti wal hin dandeenyu dhagaye habibi Mubaaraki keessaan dabalatee gaafachuu dandeessa lammata immoo gaafa asirra dhufe seeraan gaafachuu dandeessa Kadir Martuu irratti namni hanga Mubaarak irraa kafalee hin jiru ni beekta. Yoo gaafiin dhugaadhaa jiraatte wanni maatii hedduu tokkoon jiraatte Mubaarak miidiyaa irratti illee keessaan illee nama iftuu wadee bu'u miti nama dhugaa jirtu lafa kaa'u akka feema sakaanitti dayyuusa ta'ee gaafii namni gaafate deebisuu hin danda'u Mubaarak. Si galte waan dur beenuusi waan jalatti guddanneesi. Waa'ee Kadir Martuu irratti Mubaarak nama lubbuusaa dhabeef
Gaafa naafiyaati kumaree fuumuu beenjii nuun dhalatini Suudaanitti gurbaan kuni qabsaa Oromoo awwaalee fi tumame jechuudha. Kana Kadir Martuu Facebook alaa galata inni galchuuf tokko jee. Waa'een Mubaarakii fi waa'een Kadir Martuu naman dhibu. Ammoo yoo wanni kun wanni ateetu dhuguun dhugaan jiraatte suutuma walii gallaa gaafii qubna garii ajandaa nama Mubaarakii fi ajandaa Mubaarakii fi Kadir Martuu dhageeffadhu. Ajandaa ijoollee xixiqqoo ta'an nuti asirraa iyyisiifnu kanaa miti. Ajandaa dhiiraati, ajandaa gootaati, ajandaa hayyuuti, ajandaa obboleeyyan lubbuu walii kanneeti gaafa rakkoo. Si galtee? Kanaafi Mubaarak nama gartee hedduu nama jaalatu kan nama tokko nama quuqama namaa qabu nama kabaju. Sabboona bakka itti amma saga baabaa an dhimma Kadir taanaani amma karattiin na fidattan dhabdanii karattiin an mana namaa galuu qaatanii si'a. Ingalus namoota maqaa koo kaasanii suuraa kiyya fayyadamanii na arrabsan akka sareettan tuffadhaan. As taa'een sitti mala. Dhageessa Kadir Martuu jentee gurra na butee jennaa ijoollee ishee naa gonaanii dhufe. Kadir Martuu sitti matee tokko. Lammaffaa guruppii sana keessa jiraachuu koo hin beektaa irkixanyaadhaa uummata irratti waadaan agadi. Sana booda an yoo barbaachisaa ta'e Kadir Martuu akkanni dhufee dubbatu gochuu danda'a. Wallaahi billaahi maqaa kooti badu calliseen taa'u Kadir. Nama callisus miti. Waan an isaaf jecha ta'an jara naa keessanii kanan ta'e jedhee dubbachuun jaalladhu. Dhageessa Kadir Martuu ana galataan na himata malee dhageesse galataan na himata malee akkati as teessee ijaartu kana miti. Uummanni Oromoo ijoolleen Harargee akkasumas uummanni Oromoo dhaggeeffadha. An maqaa Kadiriin takkaleessas gaafa dukkanaa sana dhageessanii gaafa dukkanaa sana birrii tokko maqaa Kadiriin funaanne waan qabu waan dhagaa baadhee hojjedhe waliin nyaataa turre Kadir Martuu lubbuun jira gaafadhaa dhageessanii malee an birrii tokko bara sanayyuu birrii tokko ijoollee ijaaramtee akka sana socho'aa turte irraa birrii tokko Mubaarak Nurkaa fuudhee Kadirii geessa jedhee fuudhee yoo jedhame hadhaa miti ana gaafatama. An waan hin danda'u ofumaaf an godhaa ture malee saati sana fuuldura namaa dhaabadhees nama gaafachuu hin beeku namas hin gaafanne jechuudha Kadir Martuutiif. Innis immoo waan akkanaan fedhu wallaahi billaahi dhageessu utuma Kadir Martuu Mubaarak maqaa kiyyaan maallaqa kadhate jedhee annan kakadha Kadirii maaliif nam beekaanii akka inni birrii tokko yoo du'aa jiraate. Kadir jechuun nama ofiisiifi birrii kuma tokko borsaana yoo qabaatte namni tokko Oromoo rakkatee karaarra darbaa jiraannaan waamee kennu wallaahi billaahi jechuudha. Kadir maallaqa kee taa'ee si eeggachuu miti dhageessa. Kadir maallaqa naa kadhadhu siin jechuu miti dhageesse. Kadir nama maallaqa yoo gaafata yoo namni rakkate dhageessanii nama yoo maallaqa iyyuu gaafatame waan borsaa keessaa kennu malee namatti kadhatan akka hin taane jala muleen sitti hima tokkoffaa Kadir guruppii naa ijaaran jennee sabboona Mubaarakiin jaaladhaaf laalla Mubaarakiin jaaladha haqa arsisii dabalteen kanneen deemi feesbuuka isaa jira dhaqiitii dhaqe feesbuuka Kadir Martuu jira dhaqii dubbisi waan inni wallaahi jaalibsaa kanarraa hin bu'u addaa kaasee Gemaataan jechuudha dhageessa abbaa fedhe muka cabsee waraati dhokka malee kana boodee hoolaa jechuudha dhageessa macarrashaan dubbii kanaa jechuudha macarrashaan dubbii kanaa dhageessa hoolaadhaati macarrashaan dubbii kanaa itti saalfattaa jechuudha dhageesse Kadir Martuu nasi ni manne akkanitti ofirraa si dhorku anatu beeka yaa hoolaa jechuudha. Dhagahi Mubaarak feetu himad feetu dhiisi dembuyi feetu dhiisi arragaan qaba waan ragaa qabuun dubbataa jira. Waan boodaatii itti salphattu waan boodaatii itti qaanfattuun dubbataa jira. Kanaaf awwaan kijibaatiin deemaa jiru. Deemaa feesbuuka Kadir Martuu jira dhaqaa dubbisa namu gaafa sanas deebi'aa na arrabsa. Gaafa sanas deebi'aa waan hanjaa. Kadir Martuu arsistiidha kabajamaadha nama Oromooti. Nama Oromoof qabsaa'e nama Oromoof du'e nama Oromoof tumame nama Oromoof sangoome malee nama Oromoof waa hedduu bu'aa buusaa ture malee nama mataasaa takkaa dhuunfaa isaatiif qabsaa'ee miti. Takkaa dhuunfaa isaatiif waa dalagaa ture miti. Sigale arra Hamza Hajiitiif Mubaarak irratti dhiichisanii maallaqa maqaa isaatiin guurratanii nyaatanii miti. Sigale halee jaaladheen jira halee lubbuusaa baaseen jira halee akkas godhee fitin jira minim hin dalaytu. Sigale halee kutti. Hamza Hajii dhagaa jirtatis akkuma Mubaarak kanatti dhaggeeffadhu Hamza Hajii dhagaa jirta suuraan Kadir Martuu fayyadameewu suuraa Mubaarak suuraa Hamza Hajii dhaggeeffadhu suuraa Hamza Hajii suuraa jaartii isaa fayyadame. Sigale suuraa Mubaarak numaa hin fayyadamne suuraa Mubaarak waan keessaan qoba qabuuf hin fide malee maal dabbar. Okay.
Jaalibsa agandaa kana quban qabani isulmaan baasu jiru ol seene Mubaarak musammaa kanaan dura waa'ee Khadir martuu hedduu haasaa ture. Yoo laalte getti Khadir wajjin hariiroo gaarii akka qaban Khadir biraa harka guddaa akka qabu Khadir biratti inni nama galataa akka ta'e inda'uun Mubaarakii fi Khadir gidduu konnekshiin ture bara tiktookaa bara feesbuukaa osoo hin taane qaamaan lafarratti akka wal